dhaggeeffattoota kabajamtoota yuutuubii chaanaalii kootii akkam jirtan naguma keessanii anis galata waaqayyoo haa ta'u har'aa kan waa isinitti agarsiisuu dhufe innis akkaawuntii feekii yookiin sabiskiraayibii keessan guddifachuudhaaf akkaawuntii 20, 10, 15 akkamitti akka banachuu dandeenyu isinitti hima. Like, share, comment gochuun na jajjabeessadha. Warri haaraa turtan warri seenaa like gochuun na jajjabeessadha. Warri na waliin turtan immoo na jajjabeessuu keessanii guddaa galatoomaa. Amma akkaawuntii feekii banachuudhaaf Google irraan galaa. Taasisa yuutuubii jechuudha. Isinitti tole na jajjabeessaa. Bilbila isa kanarraa kan isinitti agarsiisu taasisee iddoo kanaan tuqaa. Iddoo suuraan jiru kana taasisee immoo ishii tanan tuqa. Ishii tana jechuudha. Kaza akkaawuntii koo argisiisuun barbaadu cinaatti qabee tanan jira. Akkaawuntii keessan namni biraa argee tarii isin jala hatuu danda'a. Taasisee akkasitti isinii dhufee iddoo ida'uu tuqa. Iddoo tana amma akkaawuntiin koo mul'atu. Ergaan iddoo ida'uu tuqeen booda paaspoortii bilbila keessan ittiin qolloftan isin gaafata. Paaspoortii bilbila kiyya ittiin qollofillee ilaaltan rakkoon qabu. Booddee nan jijjiira. Ani bilbilli kiyya kan ittiin qollofame koo isinitti agarsiisuun barbaadu. Kaza akkaawuntii kiyyatti galchee kontiiniyuusin jedha. Akkaawuntii feekii banachuudhaaf aanaa duwwaatti deebise. Ammatti galcheen jira. Naa fidaa jechuudha. Obsaan caqasaa. Amma erga akkatti naa fideen booda ishee kireet akkaawuntiitu tanan tuqaa. Kaza myself kan jedhuun tuqaa akkatti naa fide. Kaza maqaa kootii maqaa abbaa koo bilbilli alamu. Kaza next. Kaza sitti kan na gaafatu guyyaa dhalootaa ji'a 12 ji'a Jaanawaarii bara 1989 jedhee kaza jenderiin jedha. Dhiiramoo dubartiidha? Dubartii yoo taate isa kana. Kaza next jedha. Kaza next kan jedheen booda akkaawuntii inni naa fidee jira. Isa tokkoffaa kanan yookaan isa lammaffaa kana Alamuu Gannat kan jedhu kana guuta jechuudha. Kaza isa kanan tuqaa. Kaza paaspoortii jechuun immoo maqaa fi lakkoofsa guutan. Inni create storage passport with a message of the letter
Nambariin simple. Lakkoofsa fi maqaa. Okay. Net. Alemu. Jedhee bara 1989 jedhee tana guuta. Kaza next. Jedha naaf fidaa jira. Asitti ana akaawuntii reefuun banadhe sila ta'eef lakkoofsa na gaafate. Ani bilbila koo kana fayyadamu intinidhaan iimeelii yookiin paaswoortii ta'ani. Silazii ani guyyaa har'aa shambanee jira. Naaf finne jechuudha. Amma lakkoofsa odoo sim kaardii qabaadhe hamma barbaade nan buufadha. Garuu yoo sinii akkatti sinii fide siniif hin buusu. Garuu barreeffama wayii kinu asittoo sinii fide iddoo kanaanoo sinii fide buufachuu hin dandeessan. Akkattoo sinii fide garuu buufachuu hin dandeessan. Siimii malee jechuudha. Maaliif ani guyyaa har'aa shasilan buusee na dide. Amma takka ture boruu mina hoon jammaree na buusaa jechuudha. Yeroo jedhe sin didaa. Yeroo jedhe mooyyuu sinii buusa. Sababni isaa kaardii waan keessan jirreef jechuudha. Innaa guyyaatti 5 yookiin 2 yookiin 3 sinii buusa. Kazaa teeleen iimeelii aniin meesajii wayii sinii ergaa. Isa san mooyyuu yoo ergee fixe indagana buustanii jechuudha. Ani har'a shasilan buuseef naaf hin buusu. Odoo barreeffamni wayii iddoo kanarraa dhuftee ishiin tuqaa. Kazaa barreeffamni wayii naa dhufaa. Agiriin kan jedhu san tuqaa. Kazaa banuu nan danda'a jechuudha. Innaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Guyyaa biraa deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Bye bye. Gaaffii soo qabaattan na gaafadha. Amma barbaadda sin duubatti deebistanii isa kanaan illee mokkoruu dandeessanii. Ani ushidheetuman iskiimii amma deemu jedhee 1 2 3 4 5 6 7 8 iskiimii naa banaa kanaan. Siimii malee naaf na didee jechuudha. Sababni inni har'a na didee duras guyyaa har'aa silan gadi buusefane. Boroon deebisee gadi buuse naa bana jechuudha. Innaa kana fakkaata. Gaaffii qabaattan na gaafadhaa. Ciao.